Ariifadheen dubbadhaa. Waaqayyo dhugaa namaa hin gatu. Ameen. Mata duree keenya Waaqayyo dhugaa namaa hin gatu jedhee sagalee Waaqayyoo akka qulqulluun na yaachisetti sagalee Waaqayyoo isinitti dubbadha. Obsaan na caqasa. Waaqayyo dhugaa namaa hin gatu. Akka ergaa keessanitti immoo Waaqayyo dhugaa kee hin gatu. Ameen. Mee akkas jedha Waaqayyo dhugaa koo hin gatu jedha. Waaqayyo dhugaa koo hin gatu. Egaa tasgabboofnee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffanna. Maal naan jedha Waaqayyo, maal natti dubbata Waaqayyo jennee yeroon kun yerootti Waaqayyo qofa dhaggeeffannu. Waa'ee koo maal natti dubbataa jennee yerootti Waaqayyo dhaggeeffannuuf ta'a. Sagalee Waaqayyo keessaa nan dubbisaa mootota isa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 jalqabeessa jiru. Ani garuu lakkoofsa 9 irraa jalqabeen dubbisa. Mootota isa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraa jalqabee kan jiru. Ani gadi bu'een lakkoofsa 9 irraa dubbisa. Akkas jedha. Xaafatichi guyyaa itti soomtan labsaa. Gaafasittis namoota walitti qabaatii Naabotiin maqaa namaatti Naabotiin isaan gidduu iddoo ol ka'aa irra teessisa. Namoota wayyi irra hin buune utuu inni Waaqayyoo fi mootii arrabsuu dhageenyeerra jedhanii sobaan dhugaa irratti ba'an. Lama qopheessatii fuullee isaa teessisaatii isa irratti dhugaa baasisa. Kana booddee mandarattii keessaa gadi baasatii dhagaa dhannaatii ajjeesaa kan jedhu ture. Itti deebi'een dubbisa. Xaafatichi guyyaa itti soomtan labsaa. Gaafasittis namoota walitti qabaatii Naabotiin isaan gidduu iddoo ol ka'aa irra teessisa. Namoota wayyi irra hin buune utuu inni Waaqayyoo fi mootii arrabsuu dhageenyeerra jedhanii sobaan dhugaa irratti ba'an. Lama qopheessatii fuullee isaa teessisaatii isa irratti dhugaa baasisa. Kana booddees mandarattii keessaa gadi baasatii dhagaa dhannaatii ajjeesaa kan jedhu ture. Jedheet sagaleen Waaqayyoo dubbata. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Ani gadi siqee sanan dubbisee itti ol deebinee ijoo xaafaticha kanaa ilaalla. Egaa dafeen dubbadhaa. Lallaban sinitti lallabaa jira. Barsiisa miti. Lallabnii fi barsiifni garagara. Amma lallaba keessaa ergaa isiniif ta'u fudhadhaa. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Iddoo kanatti nama Naabotee jedhamu tokko argina. Nama Naabotee jedhamu tokko. Namichi kuni naannoo masaraa mootitii yookaan naannoo mootii Ahaab jedhamuutii maasii qaba ture. Araddaa qaba ture. Eenyu Naaboteen jechuudha. Mootii namicha biyya san bulchu maqaan isaa nama Ahaab jedhamu. Naannoo isaatii haala abbaan isaa kenneefii ture. Qaba ture. Isarra hojjeta ture. Galgala ganama dafqee isarra hojjeta ture. Waaqayyo dhugaa nama hin gatu hin irraanfatina. Isarra hojjeta ture. Mootiin kun gadi ba'ee ilaala. Lafti namicha kanaa, lafti Naabotee kanaa lafa bareeda, lafa magariisa, lafa hojiin irratti hojjetamu namatti tolu ture. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Kan haala isaati. Homtuuyyuu irraa hin qabu. Lafti kun jechuun kan Naaboteeti. Naannoo mana mootii haa ta'uyyuu maleessa lafti kun haala abbaa Naabotee kenneefidha. Itti fayyadama Naaboteen kun galgala ganama itti qoffata. Akaakiltii isaa itti bareeffata. Inni hojjeta irratti hojjeta. Mootiin kun gadi ba'ee ilaala. Eene gadi yenee bihun. Wanti kun otoo kan koo ta'e kan jedhu keessaa dhufuu hin dhiifne mootii kana jechuudha. Otoo kan koo ta'e silaa mootii waan hunda gochuu danda'a. Otoo kan koo ta'e yaada jedhu keessa isaa fide. Kan namaa kan isaa miti. Kan namaati. Kan mootii haa ta'uyyuu malee kan isaa miti. Namtichi kun haala argate. Naaboteen kun haala argate. Isarratti hojjetaa jira. Mootiin kun garuu ilaaletu otoo kan koo ta'e kan jedhu keessa isaatti fideetu gara Naabotee dhaqee akkasittiin jedhe. Yaa Naabotee ittiin jedhe. Lafti kee kun baay'ee mijata.
Akka galti garagaraatti hojjechuudhaaf baay'ee mijataadha. Biqiltuu garagaraa irratti hojjechuudhaaf baay'ee mijataadha. Egaa lafa kan anaaf kennu ani iddoo biraatii siifan jijjiira. Yoon barbaaddu immoo ta'e ani shallagee qarshii isaa siifan kenna. Ittiin jedheetu Naabuteedhaan gaafata. Naabuteen garuu akkasittiin jedhe. An haala abbaan koo naaf kenne dabarsee namaaf kennu Waaqayyo naa oolchu ittiin jedhe. Galanni kan gooftaa keenyaati. Obboloota koo yeroo tokko tokko kan hundi keessan nama hinaafsisa, diina hinaafsisa. Kan hundi isin itti hojjettan, kan hundi dhugaan isin qabdan, wanti isin itti fayyadamaa jirtan nama hinaafsa yeroo tokko tokko. Namtichi kun hinaafe wanti kun otoo kan koo ta'e silxaanatti hirkate, Aabotti hirkate maalitti jedhee yaa Naabutee lafa kana anaaf kennu kan koo haa ta'u. Galanni kan gooftaa keenyaa kan koo haa ta'u anatu itti fayyadama lafa kana anaaf kenni gaafatti hin jedhu Naabuteen hin barbaadu. Ana abbaa kootiiti, ana abbaa kootitu naaf kenne, ani kana dabarsee siif hin kennu ittiin jedhe. Mootichi inaadha, guddisee aara. Galanni aaree gara mana isaatti deebi'e. Aariidhaan guutamee gara mana isaatti deebi'e. Innoo mootii Naabutee aaree kan isaa mitiif kanuma namaa taare obboloota koo. Kanuma namaa akkamitti kiyya ta'uu dida, akkamitti kiyya ta'uu dida kan jedhu aaree gara mana isaatti gale. Nyaata dhiise, dhugaatii dhiise. Gaafa kana haati manaa mootichaa nyaata dhugaatii dhiisuu isaa gaafa argitu maal taate jettee gaaffii gaafatte. Maaltu si rakkise? Maal dhabdee? Ati mootii, ati yoo silaa mootiidha maaltu si aarsa jettee gaafa isa gaafattu Naabuteen naannoo keenya kan jiru namni Naabutee jedhamu lafti isaa iddoo hojii bayeessadha. Ani lafa kana naaf kenni iddoo biraatti sii kenna jedheeni jennaan na dide. Isa kanatu na aarse ittiin jedhe. Sana booda dubartittiin Elzaabeltuun akkasittiin jette. Ati mootii Israa'el taatee tarkaanfii nama kanatti fudhattu isa kana agartanii isa kana ajjeesuu diddeedhamu, waraanuu diddeedhamu, irraa kaasuu diddeedhamu, aaboo qabdaadhamu. Isa kana tarkaanfii irratti fudhattu isa kana aariidhaa ittiin jedhe. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Waaqayyo dhugaa keengatu. Ameen. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Sana booda akkasittiin jette amma ka'ee nyaata kee nyaadhu dhugaatii keessa dhugi. An akkamittiin akka harkaa fuudhee namticha kana harkaa fuudhee siif laadhu fala nan barbaadatti nan argadhaati. Ati homaayyuu yaaddiin nyaata kana ka'ee nyaadhu dhugaatis dhugi. Jette namni seexanni itti namme, namni sammuun ishii seexanaan guute galanni caaffata caafa. Eessatti? Waldaa kiristaanatti. Eenyu irratti? Naabutee irratti. Caaffatichi akka jedhe. Guyyaa itti soomtan labsa. Guyyaa itti soomtan labsa. Gaafasittis namoota walitti qabaati. Naabuteen isaan gidduu iddoo ol ka'aa irra teessisa. Guyyaa itti soomtan labsa. Sana booda Naabutee immoo iddoo ol ka'aa irra teessisa. Namoota wayyi irra hin buune. Wayyi jechuun namoota irratti irraa hin naqaamne jechuudha. Namoota wayyi irra hin buune. Namoota wayyi irra hin buune. Otoo inni Waaqayyoo fi mootii arrabsuu dhageenyeerra jedhanii sobaan dhugaa irratti ba'an nama lama qopheessa. Otoo inni Waaqayyo mootii arrabsuu dhageenyeerra jedhanii sobaan dhugaa irratti ba'an lama qopheessa. Isa kana eenyutu barreessaa jira? Elzaabeltu barreessaa jira. Caaffata mootichaa, furmaa mootichaatiin jechuudha. Namoota wayyi eessa keessatti? Waldaa kiristaanaa keessatti. Namoota wayyi irra hin buune. Otoo inni Waaqayyoo fi mootii arrabsuu dhageenyeerra jedhanii sobaan dhugaa irratti ba'an lama qopheessa. Qopheessatii fuullee isaa teessisa. Isa irratti dhugaa baasisa. Waldaa kiristaanatti barreessiti. Maanguddoota waldaa kiristaanatti barreessiti. እግዚአብሔር ይፈርዳል። Ameen. Waaqayyoon farada. Nama qulqulluu, nama kan isaatiif ba'ee galu, nama kan isaa hojjetatu, nama waan namaa hin yaadne, nama waan namaa hin jaallanne,
akkamittiin lafa isaarra akka kaasan daayirekshinii qopheessaa jirti. Akkamitti qopheessiti beektu? Waldaa kiristaanatti. Namni kun nama waaqa waaqeffatu, nama waaqa beeku, nama waaqan bahee galu. Naabuteen nama waaqa beeku, nama yeroo waldaatti deddeebi'uudha, nama waaqa jaallatu. Egaa amma nama kanatti qoromsitti dhufe. Karaa inni hin beekne, innoo hin beeku, waan beeku hin qabu. Garuu kallattii biraatiin duuban waa itti dhaqamaa jira. Nama dhugaa, haaleluyyaa, nama waaqa qofa beeku, nama dubbatuuf hin qabne waa irratti hojjetamaa jira. Guyyaatti soomtan labsaa. Soomini gaafa namni gaafa soomee Waaqayyoon kadhatu nama itti dhaawamee jiru yookaan nama qiimii itti qabee jiru tokkollee dhiisee waa irratee gara mishigiitti ol seena ture. Maaliif beektu kadhanni isaa hin dhaga'amu? Anaaf aarsaa dhiyeessuu keetiin dura nama ittiin qiimii qabde tokko isaaf dhiifama godhiitii deebii anaaf aarsaa dhiyeessedha sagaleen Waaqayyoo. Sila akkas ture. Soomiin inni dhugaan, kadhannaan inni dhugaan nama miidhe tokko nama miidhame tokkoof dhiifama godhanii waa irrataniitu as deebi'anii Waaqayyoon waaqeffatu turan. Dubartittiin tun garuu akkas jette. Dubartittiin tun garuu akkas jette. Guyyaatti soomtan labsa. Kadhannaa keessatti nama soba dhugaa fakkeessanii dubbatan qopheessa. Bara keenya keessa baay'ee jira. Tajaajilatti qabateeffatanii namoota baay'ee waraanaa kan turan, namoota baay'ee kan rukutan, lallabatti fakkeessanii jechuudha. Baay'ee isaanii argina. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Nama sobaan dhugaa irratti ba'an waldaa kiristaanaa keessatti qopheessaa. Sana booda yeroo inni mootii waaqa arrabsu gara waaqatti akka hin gorre waaqa arrabsaa jira. Gara mootiitti akka hin gorre mootii arrabsaa jira. Kallattii lamaan balbalatti cuufte dubartiin tun. Akka jedhaati labsa. Sana booda iddoo ol kaarra si teessisa jetteetu caaffata kana caaftee gara waldaa saniitti ergite. Manguddoonni sun egaa ka Elzaabeel haadha manaa mootiiti. Hindidu yoo ta'e rakkoo dirra ga'a. Sana booda walii galanii soba kanatti walii galanii nama dhugaa qabu, nama homaa hin beekne ajjeesuudhaaf walii galan murteeffatan. Namni kun homaa hin qabu, nama dubbatuuf hin qabu. Dubbatachuudhaaf iyyuu akkatti dubbatu hin qabu. Wanti inni balleessa tokko hin jiru. Rakkoo inni qabu tokko hin jiru. Homaa wanti inni beeku hin jiru. Lafuma koo hin kennuudha. Araddaa koo hin kennuudha. Agartanii obboloota koo karaa oskaatiin, karaa hin naqaamneen, karaa hin beekamneen. Egaa akkuma biyya keenyatti iyyuu namni lama hanga sadiitti yoo namarratti ragaa ba'e dubbiin sun soba yoo ta'e dhugaa jedhamee fudhatama. Nama tokko qofa miti, nama lama qopheessan akka soba hin jedhamneef. Sana booda waaqeffannaa jalqabadhu. Otuma waaqeffatanii, otuma Waaqayyoon kadhatanii inni tokko achi keessaa ol ka'ee naabutee inni achitti ilaaltan kun, namticha achitti ilaaltan kun otuu Waaqayyoon arrabsuu, otuu mootii arrabsuu dhaga'eera. Isatti dhagaa. Gubboodha malee. Bara sanis gubboon hin jiran obboloota koo. Caaffanni yeroo san waldaa kiristaanaa gale amma ammaatti waldaa kiristaanaa keessa. Caaffanni jallaan, caaffanni hamaan yeroo san waldaa kiristaanaa gale ammallee waldaa kiristaanaa keessatti hojjechaa jira. Otuu Waaqayyoon arrabsuu dhageenyeerra. Otuu Waaqayyoon mootii arrabsuu dhageenyeerra jedheetu inni tokko ka'ee harka baasee dubbata. Inni kan biraanis immoo waanuma hin beekne kana egaa anis argee dhaga'eera. Otuu Waaqayyoon arrabsuu, otuu inni mootii arrabsuu dhaga'eera. Nama qulqulluu kan irratti sobanii harka baasan. Egaa kaa'uma namatti fakkaata. Tokko waaqa arrabsaa jira. Gamanaatiin mootii arrabsaa jira. Sana booda waldaan kiristaanaa guutummaatti dammaqan indeet jechuun didan. Akkamitti mootii arrabsa namni kun, akkamitti waaqa arrabsa namni kun jechuun didan. Dubbiin beekan isaan waan namicha kan irratti taasifamaa jiru hin beekan isaan sabni jechuudha. Garuu warra beekutu beeka. Hundi hin beekan. Sana booda hundumtuutti dammaqan. Allayyaarran gadi baasanii dhagaadhaan rukutanii cabacabanii ajjeesan. Naabuteen waan sadi dhabe. Inni tokko nama isaaf dubbatu dhabe. Inni kan biraa araddaa isaa dhabe. Inni kan biraan immoo ofiidhuma isaa dhabe.
Waaqayyo dhugaa kee hin gatu. Yesuus bara baraan gooftaa. Waldaa kiristaanaa keessatti geessanii dhagaadhaan rukutanii ajjeesanii. Holoota koo arras hin jiraa. Lubbuu baay'eetu waldaa kiristaanaa keessatti wal ajjeesaa jira arras. Lubbuu amma hin jedhamnetu waldaa kiristaanaa keessatti wal ajjeesaa jira, wal waraanaa jira arras. Namoota baay'eetu waldaa kiristaanaa keessaa du'ee gara haalaatti gadi yaa'aa jira. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Namoota baay'ee caaffatichi amma ammaatti hojii hojjetaa jira. Wangeelatti qabateeffatanii, faarfannaatti qabateeffatanii, dhugaa namaa dhiibaa kan turan baay'eetu jiru arrayyuu waldaa kiristaanaa keessa. Kaayyoon keenya lubbuu ajjeesuuf miti. Jireenyi keenya lubbuu ajjeesuuf miti. Lallabni keenya lubbuu ajjeesuuf miti. Faarfannaan keenya lubbuu ajjeesuuf miti. Yesuus bara baraan gooftaadha. Meeqa keessatti dhugaa keessan dhabdanii jirtu amma? Naafuteen gara waaqatti akka hin iyyineefi karaa waaqa hamaa isa godhaniif. Gara mootiitti akka hin iyyineefi karaa mootii hamaa isa godhaniif. Mootii arrabse kaa? Achiin waaqa arrabse kaa? Bakka itti dubbatu dhabe. Eenyutti akka iyyatu dhabe. Naafuteen fala dhabe. Gaaffii itti ta'e, dhiibboo itti ta'e, wanti inni beeku hin jiru. Sobatu dhugaa fakkaate obboloota. Sobatu dhugaa fakkaate. Ragaa qopheeffatee dhufe sobni. Dhugaa fakkaatee dhufe sobni Naabutee irratti walgahii dhufe, irratti ajjeerrame dhufe, ba'aa itti ta'e, gaaffii itti ta'e, wanti inni beeku hin jiru. Dhugaasaa wajjin jira jenne. Abshir Waaqayyo dhugaa kee hin gatu. Yesuus bara baraan gooftaa. Ameen. Waaqayyo dhugaa kee hin gatu. Ameen. Gara itti goru dhabe, fala dhabe Naabutee. Wanti inni beeku hin jiru. Hojiin iddoo biraatiidha kan inni dhufe. Gubboodhani kan inni dhufe. Gubboota waldaa kiristaanaa keessa seene. Soblaa sagalee Waaqayyo akka jedha. Namoota wayyiirra hin buune otoo inni Waaqayyoo fi mootii arrabsuu dhageenyerra jedhanii sobaan dhugaa irratti ba'an. Eessaa caaffanni kun mana mootummaatiidha kan inni dhufaa jiru. Sobaan dhugaa irratti ba'an. Lama qopheessa. Sobaan dhugaa irratti ba'an. Arras hin jiraam. Lubbuu baay'ee ajjeesaa kan jiru. Maatii baay'ee ajjeesaa kan jiru. Oduu sobaati. Wanta inni keessa hin jirre, waan ati hin qabne ragaa qopheeffatanii nama qopheessaa itti barreessite dubartiitu. Nama wayyiirra hin buune, nama irraa hin naqamne qopheessatii otoo inni Waaqayyoon arrabsu argineerra sobanii jechuudha. Otoo inni mootii arrabsu argineerra jedhanii warra sirriitti sobuu danda'an marataa qopheessaa. Begeeta. Kun hundumtiyyuu maaliif beektu? Maaliif kun hundumtiyyuu eessaarraa isa kaasuudhaaf, wanta inni qabu harkaa saamuudhaaf malee wanti inni isaanitti darbe tokko hin jiru. Naabuteen Waaqayyo waaqeffachuu isaati kan inni beeku. Waaqayyo ulfina laachuu isaati kan inni beeku. Ijoollee garamitti deemaa jirraa? Mee adeemsa waldaa kiristaanaa ilaalame, adeemsa amantootaa ilaalame, waldaa keessatti maaltu ta'aa jira? Tajaajiltoonni akkamittiin tajaajilaa jiru? Ilaalchi tajaajiltoonni walii qaban akkamii? Ilaalchi amantoonni waliif qaban akkamii? Ilaalchi namootni waliin jiraatan akkamii? Mee amma gara waldaa keenyaa ilaalaa, gara amantoota keenyaa ilaalaa, gara biyya keenyaa ilaalaa. Sobanii dhugaa irratti baasu. Kun hundumtiyyuu dhugaasaa dhoskuudhaaf. Anuu dhugaa koo gadi hin dhiisu jedhee sababa dideef. Anuu dhugaa koo gadi hin dhiisu jedhee sababa dhaabbateef. Kun hundumtiyyuu bitaa mirgaan itti buusee dhufe. Naabuteen gaaffiidhaan guutame. Gara itti goree dubbatu dhabe. Hundumtiyyuu irratti dallane mootii biyya sanii arrabse. Waaqa arrabse. Inni keessaan qabu caaffata sobaati. Caaffata sobaatu akkana isa godhe. Harka duwwaa hafe Naabuteen.
Wal fayyisuudhaaf jiraanna moo wal ajjeesuudhaaf jiraanna? Macaafni maal nuun jedha? Nagaa walii kennuudhaaf immoo boqonnaa wal dhowwachuudhaaf jiraanna obboloota koo. Waldaa keessatti wal gahanii namni kun waaqa arrabseera, namni kun mootii arrabseera jedhanii irratti fuula hizbiin. In argina amarras namni tokko ka'ee ragaa sobaa qopheeffatee miidiyaa irratti waan tokko gadhiifnaan hundumtuu duuba jiga baqa. Hundumtuu waraana jechaan waan tokko tokkoon abaluu akkas soorsi isaan beeku lafa inni dhufee hin beeku sababii namni tokkichi waan tokko gadhiiseef hundumtuu isa duuga jiga baqa. Bara akkamii keessa jirra obboloota koo? Ammallee jira caaffanni kun. Ammallee hojii hojjetaa jira caaffanni kun. Ammallee namoota baay'eetti diina naqee jira caaffanni kun. Qooda waliif yaadu, qooda guddina walii yaadu, qooda gaarummaa waliif yaadu, meeqatu wal waraanee wal ajjeesaa jira. Madirakii irratti, mana qulqullummaa keessatti, meeqatu du'atti dabarsee wal kennaa jira. Meeqatu walirratti hinaafaa jira. Meeqatu otoo beekuu dhugaa walii jallisaa jira obboloota koo. Ahuun hin maalle. Ammallee jira. Abshir Waaqayyo dhugaa keenyatu. Ati dhugaa keerra dhaabadhu malee, ati dhugaa keetti hin deddeebi malee Waaqayyo si faana jira. Sana booda itti bilbiluu didan. Yaa Elzaabel, isatti nutti ergite haala gaariidhaan si milkeessineerra. Waaqayyo kadhachuu dhaqan. Cherchii keessatti Waaqayyoon waaqeffachuu dhaqan. Cherchii keessatti otu Waaqa waaqeffatanii nama ajjeesu. Otoo beekanii. Sana booda dhaamsatti gad erganii Elzaabelitti dhaamsatti nutti ergite haala mijataadhaan si raawwanneerra jedhanii gaafatti man ol deebitee Elzaabel abbaa manaa isheeti. Yaa mootii isa kana miti kan itti sammuun keetti dhukkubsate kinoo naabuteen hin jiru akka barbaaddetti lafichatti fayyadame. Mootii garaa ga'uudhaaf lubbuu namaa ajjeeste. Nama garaa ga'uudhaaf lubbuu namaa ajjeeste. Bolota ko dhugaa keessatti dhaabadhaa. Nama garaa ga'uudhaaf dhugaa hin jallisina. Nama garaa ga'uudhaaf iddoo keessanii hin socho'ina. Nama garaa ganani kan gooftaa kee. Nama garaa ga'uudhaaf illee lallaba. Hafuura qulqulluu irraa maddi hin lallabina. Nama garaa ga'uudhaaf jettanii faarfannaa waaqarraa hin taane hin faarfatina. Nama garaa ga'uudhaaf jettanii waan namatti tolu tokko hin hojjetina. Waaqayyo keessa jira. Adeemsi adeemaa jiru kun tajaajilaa jiru kun hojiin hojjetaa jiru kun Waaqayyo gammachiisaa jira kan jiru itti yaada. Namootni baay'een nama garaa ga'uudhaaf lallabu. Namootni baay'een nama garaa ga'uudhaaf tajaajilu. Inni tokko abaluu akkasana godheera jedhee tajaajilaa tokkotti gaafamatu baay'isuma garaa ga'uudhaaf jedhee isa san immoo akka diina isaatti irratti lallabaa oola. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Kottamee nama garaa ga'uudhaaf hin tajaajilu. Nama garaa ga'uudhaaf hin lallabu. Nama garaa ga'uudhaaf hin mul'annu. Nama garaa ga'uudhaaf hin hojjennu. Waaqayyoon garaa gammachiisa. Waaqayyoon maallaan jedha. Waaqayyo maallatti gammada jennee jiraanna. Dubartittiin tun Elzaabel mooticha garaa ga'uudhaaf jetteetu ragaa sobaa qopheeffattee nama sobuu danda'an qopheeffatteetu maal gootee nama dhugaa qabu nama qulqulluu ajjeechisiiste. Meeqatu nama garaa ga'uudhaaf jedhee hojii hojjetaa raamu. Tokko garaa ga'uudhaaf jedhee tokko waraanee ajjeesa. Tokko garaa ga'uudhaaf jedhee tokko dhiibee ajjeesa. Tokko garaa ga'uudhaaf jedheetu otoo beekuu dhugaa tokko jallisa. Dhugaa tokko dhoska. Garii qaba waajjira keessatti iddoo hojiitti iddoo baay'ee jira kun. Isa tokko garaa ga'uudhaaf jedhanii otoo beekanii dhugaa tokko gadi qabanii jiraatu. Amma ammaatti jira caaffanni dubartittiin caaftee jirtu. Waajjira keessa jira. Iddoo hojii jira. Waldaa kiristaanaa keessa jira. Biiroo adda addaa jira. Caaffanni kun. Sobanii nama sobuu danda'an, nama sobuu beekan qopheessatii ragaa sobaa irratti nama ragaasuu danda'an. Jettee caaffaticha barreessite. Milkaa'an sana booda itti fayyadame kunoo irraa si ka'eera. Naabuteen irraa si ka'eera. Akka barbaadetti itti fayyadame. Isaan biraa laalan. Nurra namni caalu hin jiru jedhan. Namni nu caalaa faaluu danda'u hin jiru jedhan. Inni isaanoo mootiidha. Mootiin isaan caalu tokko akka irra jiru isaan hin argine. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'a. Ameen.
Omtuun arguuf, omtuun dubbatuuf, omtuun dhaga'uuf naabuteedha. Omtuu kana hin jedhuuf fira hin qabu. Otoo fira qabaateeyyuu firumti isaatiiyyuu itti daldaluu didan hin jedha. Maaliif jennaan namni akkamitti waaqa arrabsa? Namni akkamitti mootii biyya isaa arrabsa? Inni galaa akka hin taanetti itti dhufe naabuteetti biyyarraa isaarraa waraanamee du'e. Dhagaadhaan rukutamee du'e naabuteen. Bakka seenaan isaa achumaan bade irraanfatame. Homtuun beeku Elzaabeelii fi namoota jaarsolii wallichaa san malee homtuun beeku. Waaqayyo garuu beeka. Ameen. Yaa Alexaander, inni arga Waaqayyo. Waan dhoksaatti hojjetame, waan isarratti tuqame hundumayyuu ilaala Waaqayyo. Inni arga Waaqayyo. Ameen. Waaqayyo inni arga jedhaa. Ameen. Waaqayyo inni arga. Inni arga Waaqayyo. Yeroo tokko gaafa haalli isinitti ulfaate, gaafa hundumtiyyuu diina isinitti ta'e, firri keessanis alagaanis gaafa diina isinitti ta'e, waan Waaqayyo isin arge isinitti fakkaata. Waan Waaqayyo dhimma keessan hin qabne isinitti fakkaata. Waan Waaqayyo karaa keessan yeroo tajaajiltan, yeroo hojjettan, haalli isin yaaddan gaafa bitaa isinitti galu, firri keessan diina gaafa isinitti ta'u, bakka Waaqayyo waanuma isin arge isinitti fakkaata miti. Isa dhugaan isin jedha Waaqayyo arga. Jal'inni isin irratti hojjetan, boo'icha isin boochan isin arga. Haala isin keessa jirtan isin arga. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Ameen. Lafa abbaa tokkoo, araddaa abbaa tokkoo dhugaa jallisanii, ajjeesanii ofii itti darbatu. Waaqayyo qat jennaan Ahaabitti dhufe. Yaa Ahaab, dhiiga garbicha kootii dhangalaaste. Dhiiga kee iddoo dhiiga garbichi koo dhangala'etti hin dhangalaasa. Sareetu arraaba dhiiga kee. Ittiin jedhe Waaqayyo karaa qaxxaamuraatti dhufe. Akka yaada Ahaabitti, akka yaada mooticha sanitti omtuu isa argu, omtuu isa beeku. Bakka ragaa irratti raggaasifame hin naqamu. Eenyumtuu soba hin jedhuun nama lamaan waan ta'eef iyyuu omtuun argu akka yaada isaanitti. Waaqayyo garuu qat jennaan itti dhufe. Anuu dhugaa nama kootii argeera. Anuu nama koo wajjin jira. Waan isin hojjettan kana hundumayyuu argeera. Dhiiga kee sareetu arraaba. Akkuma dhiiga garbicha kootii dhangalaaste, dhiiga keettis immoo sareetu arraaba jedheetu Waaqayyo karaa Eeliyaas Ahaabitti dubbate. Ahaab hirrifate. Naasuudhaan guutame. Hirrifate Ahaab. Waaqayyoon kadhate. Hin gadde. Waaqayyo itti araarame. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Ameen. Amma gaa lafa isaa irraa fudhataniiru. Naabuteen dhabameera, awwaalameera. Dhugaan isaas achumaan dhokateera akka namaatti. Namni isaa dubbatu hin jiru. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Ameen. Inni awwaalamu dhugaan kee yeroo eega malee innati irratti boossu. Dhugaanati irratti boossu. Yeroo eega malee guyyaa tokko dubbachuun sanaaf. Guyyaa tokko mul'achuun sanaaf. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ameen. Naabuteedhaaf nama dubbatutu dhabame. Kanuma isaa irratti jibbame. Dhugaa qabuun jibbame. Kennaa qabuun jibbame naabuteen. Irratti hinaaffatu irratti ka'e. Nama isaaf dubbatu dhabe. Hindu'e qeesaarra. Hindu'e. Amma abbaa mul'ataa du'an baay'eetu jira moo? Isa dhugaan siin hin jedha. Abbaa mul'ataa warra kennaa gurguddaa qaban. Namoota du'an baay'ee isaaniitu jiru. Mul'ata isaaniitti namoota du'an baay'ee isaaniitu jiru. Maaliif beektu? Sobdootatu ragaa sobaa irratti ba'a. Nu malee namni iddoo qabatu hin jiru jedhu. Nu malee namni mul'atu hin jiru jedhu. Abbaa mul'ataa achumaan namoota baay'eetu mul'atee dhokate. Qoraattiin itti baay'ate. Inaaffan itti baay'ate. Baay'inaan kan isin argaa jirtan, baay'inaan kan mul'ataa jiru. Warra dhugaa qaban seetanii ammasin. Warra dhugaan hin deddeebi'aa jiran seetanii ammasin. Lakki warra dhugaa jiran, warra dhugaa qaban bu'aa jiru. Duuka keessa jiru. Mul'ataan jiraniif eessa mul'atu ree? Irra golbobee jira. Ragaan sobaa irra golbobee jira. Anummaa irra golbobee jira. Inaaffaa irra golbobee jira. Baay'inni isaanii warra dhugaa qaban miti.
Warri dhugaa qaban hin jiran dhokatanii jiru. Haa ol ba'an dhabanii dhokatanii jiru. Waaqatti harka isaanii bal'isaa jiru. Yoomuu mul'adha jechaa jiru warri dhugaa qaban. Baay'oonni isaanii warra dhugaa qaban miti. Hin mul'anne warri dhugaa qaban. Warri dhugaan hin deddeebi'an hin mul'anne. Warri Kiristoosin qofa waaqeffatan hin mul'anne. Warri isa qofa mul'isu barbaadan hin mul'anne ammayyuu. Waaqayyo si mul'isa. Galanni kan gooftaa keenya. Si mul'isa Waaqayyo. Akkanatti naftu. Si mul'isa Yesuus. Haleluuyaa. Lafa isaa irraa fudhatan. Qe'ee isaa irraa fudhatan. Araddaa isaa irraa fudhatan. Wanta inni qabu irraa fudhatan. Lubbuu isaa balleessan. Yesuus bara baraan gooftaa. Waaqayyo akkasumatti dhiise miti. Inni ilaala Waaqayyo waaqarra taa'ee. Inni ilaala Waaqayyo waaqarra taa'ee. Abbaa qe'ee ta'e kan namaa irratti mootiin. Karaan beekamni nama kana irraa ajjeesee abbaa qe'ee ta'e. Abbaa maasaa ta'e. Biqiltuu keessa dhaabee irra oliif gadi lallaaluun akka waan kansaatti. Guyyaa tokko mootiin kun loltoota Sooriyaa loluudhaaf Yooshaafexiin wajjin walii galee loluutti ba'e. Sana booda Yooshaafex namoota Waaqayyo nuu kadhatan, Waaqayyo akka nu gargaaru, namoota Waaqayyo nuu kadhatan nuu haami gaafattiin jedhu raajota 400 mootichi Ahaab kun raajota 400 waamee kadhachiifachuudhaaf namoota 400 walitti qabee akka isaaniif kadhatu godhe. Sana booda hundumti isaaniitiyyuu Waaqayyo si wajjin ta'a, Waaqayyo si gargaara, Waaqayyo dura kee bu'a, diinota kee harka keetti kenna. Waaqarraa miti. Ergaan kun waaqarraa miti. Mooticha garaa ga'uudhaaf. Mooticha garaa ga'uudhaaf. Waaqayyo si wajjin ta'a, Waaqayyo si dursa, diinota kee harka keetti dabarsee kenna jedhanii mootichatti moora. Maalii kaasan? Hin gammadne deebiinsi hin jedha. Waaqa gammachiisuudhaaf hojjedhaa. Waaqayyoon gammachiisuudhaaf tajaajilaa. Bara sanis hin jiru. Raajiin nama garaa ga'uudhaaf raaju. Raajonni nama garaa ga'uudhaaf raajan. Waaqayyo diinota kee harka keetti dabarsee kenna jedhanii itti raajan. Hundi isaa itti raajan. Sana booda Yooshaafex ammas namni biraa hin jiru, namni Waaqayyoo hin jiru, namni ergaa dhugaa nutti dubbatu hin jiru gaafa ittiin jedhu. Namni Milkiyaas jedhamu tokko jira. Inni waa'ee kiyya gaarii dubbate. Waaqayyo si wajjin ta'a jedhanii itti raajaa turan. Sana booda namni Waaqayyoon dhaggeeffatu, namni Waaqayyo wanta inni jedhu dhaggeeffatu tokko akkasittiin jedhe. Yeroo loltoonni kee yeroo akka hoolotaatti karaarraa mancaanan arga. Yeroo mo'amtanan arga. Namticha garaa ga'uudhaaf mooticha Ahaab isaa Naabutee fudhate kana garaa ga'uudhaaf Waaqayyo si wajjin ta'a, Waaqayyo si gargaara, Waaqayyo mirga kee ta'a, Waaqayyo si oolcha, si oolcha jedhanii itti dubbataa turan. Isa garaa ga'uudhaaf otoo Waaqayyo irraa hin dhagahin arras wanti kun jira. Arras waan akkanaatu biyya waldaa keessa ani durumayyuu jedheera. Namichi kun waa'ee koo baase Yesuus gooftaadha.
amman ani lola kana mo'adhee galutti namticha kana bishaan dhugaatirraa kana fi waan tokko ittiin kenninaa jedhee nama dhugaa dubbate kana mana hidhaatti galchee ofii eessa dhaqaa gara lolaa dhaqa. Uffata jijjiirratee uffata mootummaa osoo hin taane uffata hojjettoota keessaa isa tokko uffatee galanni kan Waaqayyo haa ta'u of shaffanee of da'eessee nama da'eessuu dandeenya. Waaqayyo da'eessu Waaqayyo dhugachuu hin dandeenyu. Nama jalaa dhugachuu dandeenya. Waaqayyo jalaa dhugachuu hin dandeenyu. Akka mooticha osoo hin taane akka hojjetaa isa tokkotti nama waa'ee hin baafne tokko of fakkeessee mootiin kun nama dhugaa hiisisee Waaqayyo dhugaa keengatu nama dhugaa hiisisee nama dhugaa dubbatu hiisisee nama dhugaa irra dhaabbatu hiisisee warra sobanii tiraajan dhaggeeffatee amman lolee lola mo'adhee deebi'utti namticha kana mana hidhaa keessaa hin baasinaa jedhee nama dhugaa dubbate kana hiisisee gara lolaa deeme. Duraan dursa nama dhugaa irra lafa saameera. Ammas immoo nama dhugaa gara mana hidhaatti hidheera. Waaqayyo inuma laala. Of da'eessee fakkeessee loluu adeeme namtichi kun. Galanni kan gooftaa keenyaa haa ta'u. Waaqayyoo hin dhiisa miti. Waaqayyo dhugaa kee hin gata miti. Ati dhugaa kee irra dhaabadhu malee. Ati dhugaa keetti hin deddeebi'i malee. Waaqayyo dhugaa kee hin gatu. Waaqayyo si wajjin ta'a. Kiristoos Waaqa dhugaadha. Hin lole sana booda lolatti ba'an wal loluu jalqaban. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Wal loluu jalqaban lolli hin oo'e. Biyyicha keessatti loltoonni Samaariyaa fi loltoonni Israa'el wal loluu jalqaban. Lolli itti ulfaata. Mootiin kun hin sodaata. Sana booda loltoonni Sooriyaa naannoo mootichaa kana ga'anii gaafa mooticha ilaalanii innoo mootiin fakkaatu. Hojjetaa fakkaata. Innoo mootii miti jedhanii biraa deebi'u. Mootota irratti xiyyeeffatanii jiru waan ta'eef gaafa bira ga'an uffata hojjetaa kaawwata waan ta'eef innoo mootii miti jedhanii biraa deebi'u. Agartanii da'eeffatee galaa jira. Da'eeffatee fakkeessee galaa jira. Namni hin argu. Waaqayyo garuu hin arga. Isa naa butees namni hin argine. Waaqayyo argaatuma jira. Waaqayyo ilaalaa jira. Ammas fakkeessee galuu barbaade inni gaafa loltoonni dhufan bakka nama biraatti fakkaate hojjetaa biraatti fakkaate bakka innoo mootii miti jedhanii deebi'an. Sana booda lolli too'e. Gaafa lolli too'u gaafa lolli akka malee ta'u bakka na baasan hangala gaafa jedhu isaanuma keessaa tokko xiyya gad darbatee otoo hin beekamne darbatee xiyya gaafa gadhiisu dhufee mooticha waraanee ajjeese. Karaa hin beekamne karaa inni hin eegne karaa namoonni hin eegne xiyyaan achi fuulduratti darbatame duubatti deebi'ee mooticha keessa ba'ee ajjeese. Sana booda mooticha fuudhanii du'aa isaa fuudhanii gara lagaatti geessan. Dhiigni isaa makiinaa guute. Sana booda gara lagaatti geessanii gaafa dhiigicha miiccan saroonni iddoo san jirti. Naannoo sanitti saroonni dhiigaa haabin arraabde. Waaqayyo jalqabatti maal jedheen dhiiga namicha koo gadi dhangalaaste. Waaqayyo dhiiga kee gadi dhangalaasa. Dhiiga keessa immoo saroonni arraabde jedhee itti dubbate. Yeroo eegee guyyaa eegee gumaa naa butee baase Waaqayyo. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Nama isaa dubbatu yoo dhabe. Nama isaa dhaabbatu yoo dhabe. Waaqayyo hin dubbataaf. Waaqayyo hin falmaaf. Namtichi kun fakkeessee buluu barbaade. Fakkeessee dhugaa namaa nyaachuu barbaade. Fakkeessee hojjechuu barbaade. Fakkeessee dhugaa namaa micciiruu barbaade. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Waaqayyo Waaqa dhugaati. Warra dhugaadhaan deddeebi'anis immoo hin jaallata. Waaqayyo Waaqa dhugaati. Warra dhugaarra dhaabbatanii isa barbaades immoo hin jaallata Waaqayyo. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Dhugaa jallisee kanuma natti tolu qofti haa ta'u jedhee kanumti ani barbaadu qofti haa ta'u jedhee har'a gaafa ilaalu lubbuu meeqatu bu'aa jira obboloota kun. Lubbuu meeqatu dhugaa dhabee bu'aa jira. Waldaa keessatti, waajjira keessatti, biyya keessatti, maatii keessatti otoo dhugaa qabanii dhugaa dhabanii akkatti ba'anii dubbatan dhabanii somni irra golbobee meeqatu dhugaa dhabee bu'aa jira. Meeqatu dhugaa dhabee du'ee jira obboloota kun. Warri lubbuudhaan jirtan
Dhugaa keessaniif warri bu'aa jirtan. Dhugaa keessaniif warri ciniinnattanii jirtan. Warri ciniinsuu qabdan. Ayetu achu Waaqayyo dhugaa keessanii gatu. Inni sin qabdan Waaqa sin qaanessu miti. Naabuteen yeroodhaaf lafa isaarraa haaduu malee, lafa isaarraa awwaalamuu malee Waaqayyo guyyaa eegee warra dhiiga naabutee gadi dhangalaasisan tokkoon isaaniitti dhiiga isaa dhangalaaseera. Irra hin jiraanne hundi isaaniitiyyuu Waaqayyo gatii kafalchiisa. Haleluuyaa. Eenyu akka ta'e hin beeku. Waaqayyo gatiin kafalchiisa. Amma gatis kafalchiisan kan dachaan kafalchiisa. Jedhee yeroo naan jedhu Waaqa dhageessisa. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Ameen. Dhugaa qabu. Otoo dhugaa qabanii, otoo dhugaarra jiraatu, otoo dhugaa hin deddeebi'aa jiranii akka waan nama dhugaa hin qabnee ta'an. Libbi godha. Naabutee dhugaa qaba. Garuu amantiin inni beeku hin jiru. Gaafa ragaa irratti raggaasifamu, gaafa naabutee irratti sobaan dhugaa irratti ba'an wanti inni hojjete hundiyyuu namootatti dhugaa fakkaata. Dhuguma Waaqa arrabse, dhuguma mootii arrabse jedhanii ajjeesan. Mootichi darbe, Waaqayyo immoo itti darbe. Galgala kan siyaatii kan Waaqayyo dhugaa keetti siifa darbe. Warra dhugaa keessanii, warra dhugaa keerra ta'an, warra si dhoskanii ofii mul'atan, warra si'iin gadi qabanii ofii mul'achuu barbaadanitti Waaqayyo galgala kan itti siifa darbu. Waajjira kam keessa ta'e, biiroo kam keessa, hojii kam keessa ta'e, waldaa kam keessa ta'e, tajaajili hojjedhu warra dhugaa kee qabanii, warra dhugaa kee micciiranii ofii mul'ataa jiran, warra si'iin gadi buusanii ofii ol ba'anitti Waaqayyo galgala kan itti siifa darbuun jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Itti sii darba Waaqayyo. Imimmaan dhugaadhaaf gadi coccobu Waaqayyo lafatti gatee hin beeku. Imimmaan dhugaadhaaf dhangala'oo Waaqayyo lafatti gatee hin beeku. Ameen. Meeqatu jiru warra? Meeqatu jiru warra iddoo isaan hin malle kan jiran meeqatu jiru warra obboloota koo? Haleluuyaa. Otoo dhugaa qabanii, otoo dandeettii qabanii, otoo kennaa qabanii warri iddoo isaaniif hin malle jiran. Dubbiitu bara sobaati. Baratu bara haqummaati. Baratu bara jallinaati. Bara itti namni waliif yaadu osoo hin taane baratu bara itti namni walirratti yaadudha. Bara itti namni wal fayyisuuf yaadu osoo hin taane bara itti namni wal ajjeesuuf yaadudha. Bara itti namni kan ofii dhiisee kan namaatti hinaafuudha. Bara akkasii keessa jirra. Kanaaf namootni baay'een iddoo isaaniif hin malle jiru. Dhugaa baatanii, ulfina baatanii, Waaqayyoon qabatanii iddoo isaaniif hin malle jiru. Dubbatachuuf yoo jedhanii bitaa mirgaan cuccufaan. Waaqayyo nurraa haa kaasu. Ameen. Waaqayyo biyya keenya biyya dhugaa haa godhu. Ameen. Yesuus gooftaa. Mana mootummaati. Mana mootummaati. Moototarraa caafata caafame argitanitti miti. Naabutee sobaan dhugaa irratti ba'a. Seeraan warra sobuu danda'an. Dhugaa nama irratti sobaan nama dhugaa irratti ba'an qopheessaa. Sobatu naabutee irra golbobe. Akkati dubbatu dhabe bakka. Ammaraa jedhan. Dubbatti harka kennu. Nam otoo dhugaa qabu. Otoo dhugaa hin deddeebi'u. Otoo dhugaa qasaa waaqessu. Bakka garatti godhu gaafa dhabu dubbatti harka kennu. Nyaara gal maal godhare? Ammas jiru. Namootni baay'ee ammaraa dhabanii baaqaa ta'u jedhanii iddoo malee kan jiran har'a dhugaa kee kan dubbatu tokko lafa kuftee kan si kaasu tokko hafuurri nama jabeessu hafuurri lafaa nama kaasu tokko gara mana kee dhufu. Yesuus nama si dubbatu dhabdee nama dhugaa keef dubbatu dhabdee bitaan mirgaan ragaa sobaa irratti raggaa'isanii bitaan mirgaan akka ta'u waliin taane si godhanii Waaqayyo yeroo kana dhugaa keef jedhee lafati jirtutti waajjirratti keessa jirtutti hojiyaatti keessa jirtutti nama dhugaa qabuuf jecha Waaqayyo waaqarraa argatu seenaa nama tokko jira Waaqayyo. Ameen. Galanni kan gooftaa ta'u. Ameen. Arras baay'ee jiru. Ameen. Iddoo isaaniif hin malle. Asuma keessattuu hanga namoota shanii tan arga. Hanga namoota shanii arga. Bakka haa ta'uudhumaaf warra jiraataa jiran.
Haaleluyyaa. Dubbachuuf hin ta'u. Tajaajiltootas ta'a, hojjettootas ta'a. Dubbachuudhaaf hin ta'u. Falmachuudhaaf hin ta'u. Waa irra dagaagee jira ka. Yesuus Kiristoos soba sirra dagaagee jiru. Soba dhugaa kee ukkaamsee jiru. Soba qulqullummaa kee ukkaamsee jiru. Si gaarradee kan jiru. Mul'ata kee qabee kan jiru. Mul'ata kee akka hin baaneef, akka achi hin darbineef mul'ata kee qabee kan jiru. Maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kana jalqabee fuuldura keetti haa jiru. Hajiku maqaa Yesuus. Yesuus gooftaan. Arrayyuu jiru. Arrayyuu jiru akka naabutee kan isaan irratti warri jibbaman. Arrayyuu jiru akkuma naabutee kan isaan irratti warri lubbuu isaanii dhaban. Arrayyuu jiru akkuma naabutee dhugaa baatanii otoo deemanii warri mul'anni isaanii jalaa du'e. Warri mul'ata isaaniitiin du'an jiru. Warri du'anii dhabamuun baay'ee isaanii jiru arrayyuu. Inde beeta kiristaanii, inde hagarim. Akkuma biyyattiitti akkuma waldaatti osoo dhugaa qabanii warri du'an jiru. Mul'ataan warri du'an jiru. Hojiidhaan warri du'an jiru. Kennaadhaan warri du'an jiru. Baay'een isaanii akkamitti dubbatu ture? Sof dhugaa fakkaatutu biyya guute. Waaqayyoon faradu seetanii amma. Waaqayyoon dubbatu seetanii amma. Waaqayyo waaqarraa deebii hin kennu seetanii amma. Waaqayyo deebii kenna. Waaqayyo hin dubbata. Galanni kan gooftaa keenyaatu. Yesuus gooftaan. Ameen. Waaqayyo hin dubbata. Waaqayyo hin dhaga'a. Egaa naabuteen akkasumatti hafe nama dubbatuuf dhabe guyyoota eegee waggoota eegee Waaqayyo naabuteedhaaf falmuu jalqabe. Naabuteedhaaf dhaabbachuu jalqabe. Naabuteedhaaf yaaduu jalqabe. Dhugaan naabutee dubbatamuu jalqabe. Waaqayyo dhugaa kee hin gatu. Haala kam keessa jiraadhu? Biyya kam keessa jiraadhu? Hojii kam keessa jiraadhu? Dhugaadhaan deddeebi'i. Dhugaarra dhaabbadhu. Dhugaadhaan hojjedhu. Dhugaadhaan tajaajili. Waaqayyo dhugaa kee hin gatu. Ameen. Haaleluyyaa. Sababbii dhugaa qabuuf, sababbii dhugaa qabduuf mul'ata si jalaa du'e yoo jiraate, sababbii dhugaa qabduuf iddoo hin malle jirta yoo ta'e, sababbii dhugaa qabduuf sadarkaa hin malle irra jirta yoo ta'e, har'a maqaa Yesuus Waaqayyo dhugaa kee iddootti si deebisuuf karaa sagalee kanaa si dhufeera. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Ameen. Xaaffatichi naabutee ajjeechisiisee har'as abbaa mul'ataa baay'ee ajjeeseera. Har'as warra kennaa qaban baay'ee ajjeeseera. Har'as abbaa mul'ataa iddoo dhowwateera. Har'as miskiina nama qulqulluu eessaarraa galaafateera. Xaaffatichi naabutee ajjeechisiise. Namoota ragaa sobaa seeraan sobuu danda'an. Namoota seeraan sobuu danda'an qopheessaa. Irratti walii galuu isaaniitti nama ajaa'iba. Galanni kan gooftaa keenyaa ta'u. Egaa lallaba koo gara xumuraatti nan oofa. Nan xumura. Inni naabuteedhaaf ka'ee dubbate. Inni naabutee isa du'eef guyyaa eegee, waggoota eegee gumaa baase. Inni naabuteedhaaf falme. Inni waan naabutee irratti hojjetame, dhoskaatti isa hojjetame arge. Waaqayyo galgalee kana. Utuu ati beektuu, utuu ati hin beekin isa sirratti hojjetame, dhugaa keessa dabsame. Iddoo sii malu otoo hin taane iddoon sii malu kan sii kenname, sii malle kan siif kenname, dhugaan kee kan awwaalame, Waaqayyo galgala kana irratti siifa dhufu. Waaqayyo dhugaa kee siifa barbaadu. Otoo mul'ata qabduu dhugaa kan dhabde, otoo humna qabduu dhugaa kan dhabde,
Otuu waan tokko hojjechuu dandeessu dhugaa kan dhabde. Dhugaa kee irratti kan lolamte, dhugaa kee irratti kan jibbamte, dhugaa kee irratti kan hinaaffan sirratti ka'e. Waaqayyo galgala kana siif haa ka'u. Ameen.